daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun kan isin dhiyaachaa jiru qophii marii qeerrooti. Egaa akkuma beekamu haala yeroo irratti Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu irratti yeroo yerootti walabummaa News Network isin dhiyeessaa jira. Akkuma kanatti biyya Suudaan keessatti baqattoonni Oromoo bifa kamiin jiru, maalirra jiru kan jedhuu fi akkuma hidhamtoonni biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran, akkuma biyya Yamanii fi biyyoota Jibuutii fi Keeniyaa keessatti baqattoonni Oromoo dararaa biyya Somaalee dabalatee dararaa hamaan irra jiru irratti kan biyya Suudaanii kunis immoo yeroo yerootti isin dhiyeessaa jirra. Amma immoo keessummaa Yohaannis Saamu'eel qabannee dhufnee jirra. Isa kanaaf obbo Barsiisaa Yohaannis Saamu'eel maal akkaataa biyya Suudaan keessatti baqattoonni Oromoo irra jiranitti ibsa nuu kennu hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaan qaba. Suudaanii keessatti maaltu deemaa jira? Ilmaan Oromoo fi baqattoonni naannoo Tigraay irraa dheengadda buqqa'an akkamitti jiran kan jedhuu fi kana hunda bal'ina keessa deemnee haasofna jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya amma xumuraatti nu faana bu'aa jennee irra deebinee baga nagaan dhuftanii. Galatoomaa isinis nagaa kiyya. Egaa isin akkuma beekamu biyya Suudaanii kana keessa obbo Yohaannis eenyu kan jedhuuf mee namoota keenyaaf akka ifa ta'utti xiqqoo ishee waa'ee keessanirraa haa kaanu. Eenyu eessatti dhalattanii maal hojjettanii kan jedhuuf xiqqoo ishee hawaasaaf ibsaa goonu. Ani Wallaggaa lixaatti dhiyaatiin dhaladhee barsiisaa waggaa 13 barsiisee mootummaan teessisuu na dhowwinaan gara dirree Eertiraatti bahee Eertiraa keessa ture achi addeebi'ee mooraa baqataa turedha. Amma gaa isin ammayyuu baqattummaarra jirtu rakkoo hamaa keessa turtan waggaa 13 dhaloota Oromoo ilmaan Oromoo dhaloota qubee barsiisaa turtanii sanarraa dhiibamtanii biyya keessan gadhiistanii gara Eertiraa deemtanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamtanii sana booddee amma immoo deebitanii baqattanii biyya baqaa keessa jirtu biyya Suudaanii mooraa jirtu moo eessa jirtu amma bakka isinitti argamtan? Amma mooraan jiru magaalaa Kartumiin jira. Rakkoo hamaa keessa jirra magaalaan Kartum. Mee obbo Yohaannis barsiisaa obbo Yohaannis haalli biyya Suudaan keessa jiru ilmaan Oromoo yerootti karra UNHCR duratti suuraadhaanis viidiyoodhaanis ilmaan Oromootti agarsiisaa turre namoonni hedduun garuu maalidhaa kan jedhu namoonni sirriitti ifa hin taaneef jira. Karra UNHCR dura hammam turtan? Maaliif achi dhaqxan? Maaliif gaaffiin keessan? Gaaffiin keenya dura kana ture waan si dhibu ragaa dhumti isaa kunooti afaan Arabaatiin kana fakkaata laa. Afaan Faranjiitti yeroo geeddaramu immoo isa kana. Rakkoo keenya yeroo adda addaa itti ibsachuudhaa fi UNHCR fuuldura roojaa jiru immoo UNHCR humnaan nutti gargaaramee poolisiin nu qabsiisanii nu hiisisan. Qabamnee hidhaadhaa wabiidhaan baanee mana murtiitti dhiyaanne. Manni murtii bilisa hidhee nu gadhiise mana isaanii dhowwamuun irra hin jiru kan jedhuun gadhiifamne. Ergasii isa booda immoo baqattoota hundaa wal taanee iyyata iyyanne. Iyyata keenya nurraa fuudhanii yeroo nuyi iyyannu waan sadii duwwaa gaafanne nuti. Yoo baqataa dhugumaa taane yoo dhimmi keenya guuta ta'e biyya sadaffaatti nu oofaa. Hin dandeenye taanaan immoo akka lammii Suudaanitti maaliif seerri baqataa kan jedhu baqataan tokko waggaa 5tti fixa waraqaasaa kana. Waraqaa kana UNHCR fi mootummaa Suudaantu kenna. Waraqaa kana gaafa sii kennanii raawwatanii waraqaan kun waggaa 5tti barasaa fixa. Nuti waggaa 5 dhiiseetu waggaan 10 nurra darbe. Kana jechuun baqattummaan keenya faayidaa tokko kan hin qabaanne tokkotti jira jechuudha. Isa kana ofirraa mulquudhaa fi iyyata iyyanne UNHCR. Iyyanni keenya waan sadii. Yoo dhimmi keenya guute biyya sadaffaa, yoo guutu ta'e lammummaa, yoo hin ta'u ta'e immoo karaa seera qabeessaanii mootummaa biyyaatiin walii galanii UN Red Crossiidhaan gargaaramanii akka deebinee biyya qubannu jennee gaafanne to'atiin jedhama afaan Arabaatti. Gaafa nu kana gaafannu xalaa keenya nurraa fuudhanii torbeetti isinii deebifna nuun jedhanii nurraa fuudhanii galanii gaafa torbanii gaafa nurannu karaa poolisiidhaan nutti ergan. Gaaffiin keessan deebi'eeraa barachaa jirtu gargaarsa argachaa jirtu jedhanii nutti deebisuu barbaadan. Inni kun deebii miti nuyi fi deebiin nuyi gaafanne baqattummaan keenya ragaa qabaachuu irra jiraata. Murtoo fudhachuudhaaf dhufne malee nuti isa nuun jettan kana miti jennee iddoo sana buufannee teenye. Halkanis guyyaas awwaara sana keessa beelaaf dheebuudhaan teenye.
addunyaan nu dhagaa seenee namni tokko namni nuu birmate hin jiru akka ji'a 3 iddoo sana teenyee halkan waraana as ga'een deebine makiinaa 13 fidanii dhufanii waraanni kun ka'aa nuun jedhee nu kaasee humnaan geessanii lafa kosiin itti gatamu magaalaa kanaa ba'aa irratti geessanii nu darbatanii deebi'anii galan. Abbaan feetan galuu dandeessu, abbaan feetan taa'uu dandeessu nuun jedhanii abalu nuun hin jedhanii kan hidhate uffata isaanii uffatuma poolisiiti kana sana jechuu waan dandeenyu hin qabnu akkasiin qabamne dhannee kosii keessatti gatamnee amma kosii sana keessa jirra amma har'aatti. Baay'ee galatoomaadha obbo Yohaannis dhiifama wajjiniin mee hin hidhamne jetta UN dhumatu waraana isinitti waamee isiniisise moo mootummaa Suudaaniitu isin hidhe? Isa kana adda mootummaa Sudaanii miti. UNHCR dhumatu ergee poolisii waammatee poolisiin nu qabee gaafachiin nu naannessu eembasii Itoophiyaa fuulduraa nu naannessee geessee mooraa poolisiitti nu naqee sa'aatii 24 nu hidhe. Isa booda maal jechuu barbaadanii eembasii Itoophiyaa jeeqan jechuu barbaadan kan nu qabamne garuu mooraa UNHCR fuulduraa qabamne. Kun immoo dhossaatti utuu hin taane dura taa'aa UNHCR namichi Paakistaanii maqaa isaa beekuu hin dandeenye tuu dhaabatee nu ilaalu istaaf meemberiin UNHCR utuu jaajanii nu ilaalanii achii qabamnee deemne. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mee amma yeroon isin ilaalaa jiru obbo Yohaannis qaamni keessanii hin urgufama. Maalinni wanni kun maalirraanii akkas taatanii dhalootumaan qabdu moo miidhaa addaatu isinirra ga'eetu akkas taatanii mee waa'ee kanarraa achi keessatti waan kana sababii kana yeroo waraanni kun dhufee isin miidhee moo maalinni rakkoon isin harki keessan kun urgufamaa jira? Dhalootaan miti guyyaadhuma keessa natti dhufe. Yeroo hedduu kanumtiin UNHCR fuuldura na dhaabuu fide iyyuu waan kan biraa miti akkan gargaarsa yaala fayyaa argadhuuf jedheetan iddoo sana dhaabadhe malee an kanan naqe akka kan biyyaa yookaan nyaata yookaan dhugaatii yookaan har'a na deemsisaa jedhee miti. Garuu gargaarsi iyyama fayyaa kun akka inni mooraa kanarraa naa ba'uuf faayila koo as naa jijjiiraa rakkoo koo na dhagaa jedheen ijoolleenis warra akkuma koo rakkatanii rakkina adda addaa qaban nama 6 taanee iddootti sanatti qabamne. Kan nuyi goone immoo wanti nuyi goone dhagaan darbanne uleedhaan naman tumne naman doorsifne lafa nuyi ijaajinee sagaleen keenya haa dhaga'amu jennetti dhufanii poolisii nutti ajajanii poolisiin kun akka nama dhagaa darbatuutti qabee 5-6 mataa miila qabee konkolaataa keessatti nu darbatee nu fuudhee deeme. Waan hedduu nama gaddisiisu. Egaa mee yoomii kanachiisin baasanii amma isaanii lafa UNHCR fuulduraa kan isin waraanaan fuudhanii iddoo biraatti lafa kosii itti nu gatanii jettanii lafa sanitti yoom isin gatan amma har'aatti maaltu qaamni dhufee isin dubbise jira? Namoonni gargaarsa isinii godhan jiru? Gargaarsi isin jiru gargaarsa jetteetiin gargaarsi waan kan biraadha. Nagaadhuma rabbii namni nu gaafate hin jiru. Jiruu lubbuudhaan namni nu beeku hin jiru. Iddootti sanatti dhufee namni nu ilaale hin jiru. Gargaarsumti NGO jedhan illee yeroo hedduu itti iyyanneerraa embaasota adda addaatti iyyanneerraa namni tokko deebii nuu kenne hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisaa. Meegaa ammayyuu achuma jirtu jechuudha. Mee amma dubartoonni jiru, daa'imman jiru, namoonni akka keessanii qaama hir'atan yookaan immoo qaamni isaanii nagaa hin qabne hin jira. Eessa jiru? Maalirra jiru? Maal nyaatu? Maal dhugu? Eessatti namni kun eessa ciisaa? Eessatti dhiqataa? Eessatti immoo mana fincaanii baha kan jedhuufi kun hundumtu mee xiqqoo ishiirra deebi'aati nu ibsaa. Wanti nyaatanii yoo argate daabboo tokko nyaatee oolee bula malee baqataan waan nyaatu hin qabu. Namni horii kiisiidhaa qabu hin jiru. Dhaabbatee nu gargaaru hin jiru. Hojjennee jiraachuudhaaf akkisaa hin jiru. Rakkoon addunyaa kanarra jiru hundumti seenuu irratti wal geessi. Namni isa ganama nyaateen yoo oolee bulee yookaan immoo guyyaa lamatti deebi'ee argate nyaata. Isheedhuma qabnu walitti buufannee walitti finnee daabboo tokko yookaan daabboo 2 nyaannee ittiin guyyaa 2-3 oolu. Dhiqannaa kanatti jettuuf immoo wanti dhiqatan miti wanti dhugan iyyuu garaatti argamee hin jiru. Kun baay'ee waan rakkoo qabuudha nurratti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Amma gaa namoonni maatii meeqa taatu? Warri maatii 209.
maatii 192. Maatii 192 kana keessa daa'imti jirti moo hin jirtu? Dubartii ulfii jirti moo hin jirtu? Daa'imni jirti, ulfi jirti, ijoolleen xixinnoon hedduudha, dubartooti hedduudha. Rakkataniidhuma awwaa dhukkee sana keessa oolanii bulaa jiru. Egaa isin akka nama tokkootitti obbo Yohaannis barsiisaa turtan. Daa'imman achitti maatii 190 wayitu achi jiraa jettan. Maatiin kun hunduu daa'imman kun mana barumsaan qabanii. Isin akka nama barsiisaa tokko turetti, akka nama dhaloota qaraa ture tokkotti maaltu isinitti dhaga'ama? Maatiin 190 wayi kun ijoolleen isaanii yoo mana barumsaa kana hin dhaqne ta'e, yoo hin baranne ta'e, hegereen namoota kanaa maal jettanii yaaddu? Qaamni waan kana dhufee furuu danda'us jira jettanii wanni akeektan jirtu? Ani waan si gaddisiisu tokko waan namni jireenya nama jibbisiisu keessaa inni hangafi wanti dhalachuu koo natti addeessu keessaa inni tokko daa'imman yoodhuma koo ta'uu baatan illee daa'imoonni hiriyoota kootii, daa'imoonni saboota garaagaraa bakkee sana keessa bittinnaa'anii inni kaan dhoqqee laaqaa, inni kaan tisiisaa wal reebaa, inni kaan dhukkee kanaan taphataa maal jedhee kan itti sitti mun qabu waan baay'ee gaddisiisaa keessa jiru jarri kun hundumti isaanii. Kanuma keessaa immoo abdiin egereen isaanii borii cufaadha. Carraa barachuu hin qabanii, carraa fayyaa argachuu hin qabanii, bishaan qulqulluu hin qabanii. Wanti si gaddisiisu kan isaan yoo dhuftee ijoollee kana ija keetiin hin argita ta'e guyyaa guyyaa waan awwaa dhukkee mataarra garagalchan fakkaatu malee ijoolleen kun waan jireenya keessa jiran hin fakkaatan. Nu warri kan keenyallee gaagararraa hataattuu jirra, keenya badaa rakkina hin qabu. Wanti na gaddisiisee iddoo sana na teessisu keessaa inni hangafi daa'imootan hiriyoota kootii, daa'imoota kan koo ilaaluutu rakkadhee dhukkee sana keessa na teessisa. Abdii kutannaatu. Baay'ee galatooma obbo Yohaannis, dhugaa dubbachuuf waan baay'ee mataa nama dhukkubsudha. Mee isin gaa qaamni biyya alaa kana keessa hawaasni Oromoo isin nama keessattuu waggaa 13 ijoollee Oromoo barsiistanii biyya keessanii fi wareegama kafaltanii hojjechaa turtan. Sana booddees deebitanii gara Eertiraattis dirree Eertiraarran ture jettan. Kana keessatti har'a hawaasni Oromoo biyya alaa jiru. Qaamni isinii birmate jira. Kanaaf isin immoo waamicha dhiyeessitanii jirtu. Xalayaan isin barreessitanii hawaasa Oromoo biyya alaatti ergitan ni jirtu. Yoo hin ergine gara fuulduraatti erguudhaaf maal gochaa jirtu? Isa jedhu irratti yoommoo nama kamis akka qunnamuu qabamu fakkeenyaaf eenyu akkamittiin akkasiin qunnamanillee yoo jiraate yaada kana meenuu ibsamee obbo Yohaannis. Dhugaadha yoo siin jechuuf ta'e nama hedduun na biraa deeme isa warra na fuulduratti jiran iyyuu miti. Anuma wajjin mooraa baqataa turanii an namoota hedduu wajjiniin baqataa kana kanan ta'ee baqattummaa kanarra kan hin jiraadhe. Waan si gaddisiisu saba kana an yeroo tokko buxaaqaa kunoo qaba. Sabni keenya afaan nami haasa'u hin jiru. Afaan haasa'ee dhageessifachuu dadhabnaan saba kana afaaniin ta'ee mindaa malee hojjedha jedheen UNHCR mooraa baqataa keessatti hojjechaa ture waggaa 2. Kanan kan hojjedheen saba koo gargaarama jedheen. Garuu waan si dhibu sabi koo gargaaramuun hafeetu yeroo sabni kan kootii itti dhiyaadhee gaafiif deebii taa'edhu sheekoo isaa gaafadhuu naan jedhu. Yeroo saba kan biraa ta'ee warra isaan fetti halkanii humni qaamni ani hin beekne dhufee mana Eertiraa nama 6 ana kophaa jira. Mana mootummaa keessa jirra. Achitti mana natti dhiibanii narratti cabsanii gaafan iyyuu ba'anii narraa baqatanii narraa ba'an. Iyyata kana iyyadhee kanin kana ta'uuf immoo waan biraa miti. An saba Oromootii rakkinni saba Oromoo saamamaa jira, hatamaa jira, qaamaa hir'ataa jira, qabeenyi isaa irraa buqqa'aa jira, ajjeefamaa jira jedhee waanan baqataan isanii natti himatu kana dabarsee UNHCR itti meef komee kanaaf jedhanii ilaachitti na ajjeesuu achiin badee bahe. Kun immoo faayila koo keessa jira yoo barbaachise baasanii ilaaluun hin danda'ama lakkoofsa faayilaa nan erga. Obbo Yohaannis qaamni biyya alaatii immoo na dubbises tokko hin jiru. Warrumti na biraa deeme immoo namni naa bilbilee hin jiru. Waan hedduu nama gaddisiisu. Mee obbo Yohaannis isin waggaa 2 guutuu miindaa malee uummata keessan tajaajiluuf UNHCR keessatti mooraa baqataa keessatti afaan hiikaa turtanii? Afaan hiikaan ture
namoota na hojjechiisan sitti himuu hin danda'a UNHCR keessaa. An kanan itti hidhata itti qabu xinnoo kooriitu waan akka hamman hin duune hamman hin jiraanne waa qunxureenaa kenna malee UNHCR waggaa tokkoof ji'a 9 na hojjechiisee saantima 10 kaffalle gaafachuu dandeessa bilbiltee damee kasalaa. Baay'ee galatoomadha. Mee wanti biraas hin deemama UNHCR keessatti biyya Sudaan jiru keessatti keeziin ilmaan Oromoo hin gurguramaa jedhama. Kana akkamitti ilaaltu isin waan irraa quba qabdan jiru Oromoon otoo waan si dhibu tokko sitti muusa kana moo kanaaf ragaa qaba. Qacarameeni UNHCR itti qacarameen 2016 kunoo waraqaansaa hin mul'ata yoo ta'e ilaaluu dandeessa. UNHCR na qacareetu rakkoo baqataa kana himii jennaan Ohiliyaa jedhamtu nama miseensa Koree Jenevee kan waajjira olaanaa dhuftee dhossaadhaanii interviyuu goote baqataa nama 14. Baqataan 14 maal jedhanii isa malee namichi keenya eeguu danda'u hin jiru karaa isaatiin isin quunnamna malee nama biraa nutti waaminaa jedhaniin an afaan hiikee rakkoo isaan himatan kana inni kaan horii kenneetu irraa fudhatame inni kaan as geenyaan hin ajjeefamta jedhame inni kaan immoo egaa waanuma adda addaati amma fakkeenyaaf waan si dhibu invitation leetarii kan kennamu bakkeedhaa dhufa ture UNHCR namichi bakkee kun saantima fudhateetu invitation leetarii kenna inni oofisii UNHCR balbalarra taa'u konfirmi godhee ol galcha dhimmas namicha kanaatti ilaalama malee baqataan seeraa inni sirriin namni haasa'amu hin jiru. Fakkeenyaaf anamma waan kana himeef qacaramee gaafa guyyaa 3 ari'ame. Wanta yakki koo immoo waan kan biraa miti. Maaliifitu ati bu'aa argattu gaafattee rakkoo baqataa kana himuu dhiistee baqataa dhimma mataa isaatiitii ati rakkina kee furmaata argattee hin baatu naan jedhan. An garuu waan si dhibu saba kanaa wajjiniin awwaara keessa taa'ee saba kanaa wajjinan beela'ee keessaa baasee dhibee sabbi kun natti himatu dhofachuu nan dadhabe. Baay'ee hedduu nama gaddisiisa. Mee namoonni 14 itti gaafatamtuun miseensa Jineevaa kan dhuftee achirraa gaaffiif deebii goote kun namoonni 14 isheen gooteef kun lammii isaanii lammii eessaati? Lammii Faransaay Ohiliyaa jedhamti. Okay. Ohiliyaa jedhamti. Namni 14 isheen gooteef kun namoonni kun lammii isaanoo eessarraa dhufanii warra eessaati? Eertiraan jiru, Itoophiyaan jiru, Sumaaleen jiru, Ugaandaan jiru. Okay. Namoonni kun achirraa dhufanii jechuudha. Isheetu gara icciitiitiin namoota kana maqaa fudhatee dhufee achitti interviyuu godhe jechuudha. Lafa seen fidden beeku amma naa waamame bilbilaanii qacaramee reefin qacaramee guyyaa lammaffaa kooti. Kiristiinaa jedhamtu immoo dubartiin Keeniyaa tokkos itti dabalamtee Ohiliyaa kanaa wajjiniin interviyuu goote. Namoonni sun amma carraa argatanii ba'aniiru biyya alaatti. Warri seen interviyuu goote sunmoo? Tokkoon isaanii hin baane hundumti isaanii na wajjin achi jiru. Rakkina himan kaasaan akka UNHCR isaan miidhu himatan. Himanni isaanii dhaga'amee UN deeme. Amma fakkeenyaaf keessatti dubartiin Eertiraa tokko maqaa ishee yaadadhu. Warqee koo gurgureen 40,000 kenneette yeroo sana 40,000 birrii guddaadha. Naannoo doolaara 2,500 dhiifama. Namni waan kana nyaatu kun warruma UNHCR keessa hojjettootuma UNHCR'ti? Eeyyen. Dhaabbanni UNHCR birrii gubboo fudhateetu namoota biyya sadaffaa carraa biyya sadaffaa namaa kenna malee keezii ati qabdu rakkoo ati qabdu dararaa siyaasaa ati baqattee lubbuu keedhaaf isaanitti baqatte sana achi kaanitu gama korraapshinitti seene jechuudha. Dhibba kun dhugaadhuma. Waan si dhibu warri amma nama kan biraatu bakkee taa'ee Oosharaa jedhamu jira magaalaa Kartum keessa kanaan dura. Namichichi Oosharaa taa'u kun kophaasaa achi taa'aa horii achitti sirraa fuudha. Invitation leetarii barreessee sii kenna. Invitation leetarii kee kana fudhatteetu oofisarii kana bira dhufta. Inni alaa ol galchu maal jedhaa konfirmi godhee tol si galcha. Gaafa tol galtu nu warra interpreeteraan gaafatan gaffuudheedhuma barreessuutti ka'a waan inni barreessu hin beekne. Namichichi inni barreesseef kun lammatas hin deebi'u.
Inni lammaffaa immoo waan si gaddisiisu tokko amma fakkeenyaaf wanta baay'ee gaddisiisaa bara koo keessatti hin irraanfanne keessatti uummanni adda addaa uummata Oromoo irratti waan kan biraa hojjetaa jiru. Akka waan isaan yookaan gudeedanii yookaan immoo hamaa addaa irratti hojjetanii yakkaan qabsiisaniitu ittiin biyya alaa ba'u. Ala ba'aniitu afuutu nuu jedhaa jedhanii mana hidhaatii hiikaa'e. Isa kaanitti waggaa 18 fara murtaa. Inni kaan du'atu adabbii du'aatiif Birsudaanitti geeffama. Nuti kana nurratti hojjechuutti kaanaan baqannee kartumitti nam'ine malee jaallannee feenee miti. Kaambii keessaa. Kaambii keessaa. Fakkeenyaaf kan irratti hojjetame Muhammad Gaaddisaa nama jedhamu waan si gaddisiisu mucaan kun waggaa 19 murtaa'ee wadda hidhuutti waggaa 1 hidhamee dubartittiin Kanaadaadhaa afuutu naa jedhaa an cubbuun hojjechuun barbaadu amman jiraadhu Waaqayyo beekaa namicha kana gadhiisaa jettee erginaan mucaan kun keessaa bahee magaalaa kana keessaa bakka inni jiru hin beeku. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa mee amma baqataan Oromoo otoo rakkoo qabu otoo biyya isaatirraa lafarraa buqqee dhufu mana barumsaarraa ari'amee dhufu namoonni akka keessanii uummata barsiisaa jiran dhimma siyaasatiif rakkattanii haala dhukkuba kana keessaan dhukkubni kun reebbita mootummaatiin poolisiitiin isinirra ga'e moo tikatu isin reebe moo dhukkubni kun dhukkubuma calluma jedhee isinitti dhufe obbo Yohaannis? Egaa reebamuun kanaan dura turee ka'e ta'ee waan isaan beeku yeroon biyya jiru malee ergan biyyaa bahee namni reebeen jiru biyyatti garuu reebameera. Isuma turee dandamachuu dadhabee namni koo gaafa qaamni nyaatirratee jireenyi badaa deemu kana ka'e natti fakkaata. Egaa Waaqayyo jira. Mee amma haala biyya sana keessa biyya Sudaanii keessatti amma gara biyya wanni Sudaanii mootummaan UNHCR akkuma jettanii poolisii isinitti waamee isin qabsiisaa jira. Inni kaan immoo mootummaadhaan qabamtanii gara biyyaatti wayi yoo sodaa qabdu biyyatti deebi'uudhaaf yoo jireenyi keessan biyya Sudaanii keessatti eegamaadha baqattummaan keessan moo sodaattu? Wanta dhibaa ani waan hin sinnosine tokko yeroon as dhufu kana tikiina barbaadaa tureera. Waan akkaataan itti himatan baay'ee si rakkisa. An namoota ani mooraa baqataati yeroo baqataadha jedhee baasu dhufaniichi waraqata baafatanii dhufanii eembasii galu. Isaan eembasii galan kun abaluu maqaan sitti himuu hin danda'a garuu nageenya kootiif ani hin dubbadhu malee. Warra akkasii kun yaaddoo dhumaati anaaf. Fakkeenyaaf an keessatti namni tokko jira. Namichi kun gaafa dhufe shugguxiidha kenne kooriitti yookaan mootummaa Sudaanitti. Dhufee gaafa kartumiin ga'u UN jaarsummaa taa'een UN wajjin namichi kun waa hidhannoo isaa kenneera maaliif barbaadama jedheen an jaarsummaa taa'ee UNHCR'n gargar jaarsummaa kadhee achi as kartumitti gashine. Namichi kun amman duuti na hordofaa ture iddootti kana keessa argan ga'e. An garuu gaarummaan ooleefan dhuguma kennen seessannee karaa mirgaa kennee karaa bitaa fudhatu hin beeku. Namichi tika mootummaa Itoophiyaati moo tika mootummaa? Tika mootummaa Itoophiyaati. Maqaan isaa Mallas Tasfaa Ismaa'u jedhama. Maqaa maxxansaati malee maqaan akkasii jira natti hin fakkaatu. Okay. Amma biyya Sudaanii keessa jira jechuudha. Mootummaa ammaa kana waliin hojjechaa jira ammayyuu moo isa duraa wajjin? Lafanni jiru egaa lafanni jiru eessatti hin argan amma rakkina cimaatan jira. Ofii kootiyyuu dirreedhaa baheenii ooruun jedhamu dirreen jedhamu bakka kosii keessa teenya mana muka jala miti konteenera jala teenya akka warra karaarra jiraatuutti jiraachaa jirra maalitti argee lafa isaasitti himuu danda'a ji'a 4 moo ji'a 5 amman. Ammayyuu hordofamaa akka jirtanidha kan isin natti himaa jirtanii mootummaa Itoophiyaatiin akka tikoonni dhufanii isin qabuudhaaf yookaan immoo isin ukkaamsuu barbaadanittidha kan natti himaa jirtanii. Mee kanaaf immoo amma waan tokkon sitti hima isa kanarratti gaa. An erga mootummaan ni ammaa kun dhufee asitti qaamaan waan hin argeen qabu.
Garuu waan si dhibu bilbilli koo yeroo hundumaa amma yoon biyyatti bilbile bilbilli koo biyyan galu. Fuutee cheekii gochuu dandeessa yeroo barbaaddetti. Kun hordofamuu mitiiree? Sa'aatii barbaaddetti naa bilbiliitii bilbila koo yaali. Hin seenu biyyatti. Yoon bilbile immoo maal jedhaa? Hankoo takka turaa eeggadhaa jedha. Asnatti siqanii taa'u ta'ee waama isaan wallaalee. Baay'ee ulfaataadha. Egaa kun haala yaaddessaa keessa jirtu gama tokkoon dhukkubaa gama tokkoon mootummaadha. Inni sadaffaa UN'nis immoo mirga keessan sarbee baqattummaa keessaniin mirga baqattummaa keessan maatii 190 Oromoo. Amma fakkeenyaaf mee aksin akka nama UNHCR keessa hojjechaa turetti baqattoota Eertiraa maali Tigraay fi baqattoonni Oromoo isinuma qofaa bakka sanatti darban immoo kan Eertiraas isin faana jiru kan Eertiraas kan Tigree Itoophiyaas isin faana jiru. Kan Eertiraas kan Tigree Itoophiyaas kan Kongoos kan Burundiis kan Central Afrikaas jiru nu bira. Warri alaa kana siin jechuun baqataa akkanuma siin jechuutti hin jiru man. Baqataan jiruuf jireenyi itti hadhaa'ee jiraachuu dadhabee ooluu dadhabee buluu dadhabee achi taa'aa jiru maatii 192 baqattoota hunduma keessaa kan baheedha malee yookaan Itoophiyaa duwwaa miti yookaan Eertiraa duwwaa miti yookaan immoo Sumaaleen illee jiran Kongoodhaa, Burundiidhaa, Central Afrikaadhaa, South Sudaaniin jiru. Mee Oromoon meeqa ta'u achi keessatti? Maatiin Oromoo meeqa ta'u jettanii yaaddu? Maatii 22 jira. Maatii 22. Garuu maatiin Oromoo maatii 22 tun taane kuma hedduun lakkaa'amuu danda'a. Garuu kan amma gadi bahee rakkoon humnaa olitti ta'ee iddootti sana taa'e maatii 22. Maatiin Oromoo 20 ga'uu jettanii turtanii. 22. Kan UNHCR jalatti amma jireenyi itti hammaatee rakkoo dararaa hamaa keessa jiru jechaa turtan. Isa kanaaf warroota fakkeenyaaf gaafadheen ture hawaasa Oromoo biyya alaa jiruuf akkasumatti jaarmiyaa dhaabbilee dhimma mirga dhala namaa irratti hojjetan warra akka Amnesty International, Human Rights Watch ilmaan Oromoo hedduun biyya alaa kana keessatti gurmaa'anii warra achi keessa hojjetan warra kan waan beeksistan qabdu rakkoo keessan akka isinii furaniif rakkoo mirgi dhiibamni UNHCR keessatti sirriitti raawwachaa jiru kana wal qabatee wanni isin barreeffattanii itti iyyattan jira. Wanni isaan immoo gara sooshaal miidiyaatiin arganii maaltu deemaa jira jedhanii isin gaafatanis jira. Kanarratti mee yaada keessan nu kennaa obbo Yohaannis barsiisaa Yohaannis. Human Rights Watch Horn of Africaatti guyyaa achi teenyu appilaayi godheen tureen isa har'aa miti. Ji'a 5 dura jechuudha. Waan dhibaa garuu wanti nama dhibu wanti yeroo san illee egaa wal quunnamuu dadhabne haala shaba yookaan neetwoorkiitiin. Booddee garuu sirnaan itti beeksifneerraa wanti dhageenye hin jiru fudhatanii numa cal jedhu. Dhaabbatoota biyya alaa kana immoo warri nuyi quunnamnu haree rakkoodhuma nutti hima waan isaa wallaallee nuyi akkuma keenya rakkatanii jiru ta'ee dhuguma rakkinni akka kanatti jabaate ta'ee waan isaa wallaalle. Egaa waan amma haasofne keessatti gara xumuraatti deemaa jirra. Sa'aatiinis baay'ee deemeera. Mee obbo Barsiisaa Yohaannis gara fuulduraatti wanni isin uummata Oromoo biyya alaa jiru kanarraa barbaaddan maalidha? Namoota akkuma amma dura isinii kaase waa'ee mirga dhala namaa irratti warra hojjetan akkuma isin qofa otoo hin taane biyyoota adda addaa keessatti ilmaan Oromoo baqattummaadhaan bahan dararaa hedduutu irra gahaa jira. Isa kana akkamittiin ibsitu namoota immoo dhimma kanarratti hojjenna jedhanii maal dhaamtuuf? Ani wanta dhaamu yoo jiraate nuti waan biyya keenyaaf wanta gumaachin hin qabnu. Akkuma lammii tokkootti jechuudha. Guyyee haalumatu nu gate malee na wajjin namni jiru kun hundumti isaas immoo namni hamma dandeettii isaatiitti biyya isaa gumaata biyya isaatiin ooliin hin jiru. Saba isaatiif gumaacha hamma humna isaatii ooleera.
kana laalanii warrooti biyya laata jiranis warroonni mirga dhala namaarra hojjetan hundumtuu ofiinuu godhaa miti nuyi. Bakka ilaallatutti amma fakkeenyaaf Eertiraa fudhatanii ilaaltan hamma mooraatti wal diriirsaniitu gargaarsa harka wal qabu. Keenya garuu waan si dhibu nagaa rabbii nu dubbisuun badaatti ulfaata. Nuyi waan nu godhii miti. Bakka iyyati keenya ilaallatu. Anamma fakkeenyaaf yeroo mooraa baqataa ture kanan u'uu jedhee iyyaa ture hidhamuu, ajjeefamuu, dararamuu, manni itti gubamuu, jireenyi isaa barbadaa'uu saba Oromoo lafa saamamaa jiraachuu isaa akka addunyaan baruufan Jenevitti yeroo hundumaa achi dhaabadhee iyyaa ture malee awwaan kan biraa kajeelee miti. Ammas immoo jara kanatti wantan himadhuan akkuman yeroo sana gochaa ture isaan kun immoo mirga keenyaaf akka isaan achi dhaabatanii akka furmaanni nuuf godhamu nuuf falan kanan itti dhaammadha. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa Ni'us Neetwoork, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa Ni'us Neetwoorkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee Ni'us Neetwoorkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.